Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo mataarraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Naannoo Oromiyaatti qonnaan bultoonni hojjettoota mootummaa dabalatee jiraattota deeggarsa sagantaa nyaata barattootaa fi akkasuma baasii milishaadhaaf oolu jedhamu birrii akka buusan dirqisiifamanii jiraachuu himanii jiru. Godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Sakkaallotti gaafii mirgaa lafa kennaa seeran alaa nuun saaminaa jennee waan gaafataa turree fi dararaa nurratti raawwataa jiran jechuun jiraattonni OFM'if yaada isaanii qoodanii jiru. Daldaltoonni meeshaalee alaa galchuudhaaf maallaqa biyya alaa mataa isaaniin bitachuu dhorkuu ifoomee jira. Oduu kennaa ibaatiin mootummaan Ameerikaa lammii Afgaanistaan shira Iraan xaxxeen Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'ee filatamuun dura ajjeesuudhaaf ture irratti himannaa banee jira. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Naannoo Oromiyaatti qonnaan bultoonni hojjettoota mootummaa dabalatee jiraattota deeggarsa sagantaa nyaata barattootaa fi akkasuma baasii milishaadhaaf oolu jedhamu birrii akka buusan dirqisiifamanii jiraachuu himanii jiru. Qonnaan bulaan godina Arsii Lixaa aanaa Kofalee maqaan isaa akka eeramu hin barbaanne tokko jalqaba bara 2024 irraa eegalee jiraattonni sagantaa nyaataa barattootaa fi akkasuma uffata milishaa fi dhiyeessiiwwan nyaata milishaadhaaf maallaqa akka gumaachan gaafatamuu himanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa akkitti aanutti isiniif dhiyeessa. Naannoo Oromiyaatti qonnaan bultoonni hojjettoota mootummaa dabalatee jiraattonni deeggarsa sagantaa nyaata barattootaa fi baasii milishaadhaaf oolu jedhamee birrii akka buusan dirqamsiifamaa jiraachuu himanii jiru. Qonnaan bulaan godina Arsii Lixaa aanaa Kofalee maqaan isaa akka hin eeramne gaafatan tokko jalqaba bara 2024 irraa eegalee jiraattonni sagantaa nyaata barattootaa uffata milishaa fi akkasuma dhiyeessii nyaata milishaadhaaf maallaqa akka gumaachan gaafatamuu himanii jiru. Bulchaan gandaa miseensota milishaa waliin ta'uudhaan gara mana keenyaa dhufanii jirus maallaqa ulfaataa fi nyaata milishootaaf oolu akka kenninu nu gaafatan jedhee jira. Qonnaan bulaan kun itti dabaluunis haala irraa deddeebii fi akkasuma maalummaa gaafiiwwan kanaa garaagarummaa qabaachuu himee jira. Jalqaba irratti yuunifoormii milishaafis maallaqa gaafatu guyyoota muraasa booda kan nyaata milishaaf oolu nu gaafatan jechuun himee jira. Yeroo baay'ee maallaqni gaafatamu bal'ina lafa qonnaan bulaa sanarratti kan hundaa'u ta'uu eeruudhaan isaan dhiyeenya kana nyaata barattootaa fi nyaataa fi uffata milishaadhaaf birrii 1,000 akka kennan gaafatamuu ibsanii jiru. Barbaachisummaa sagantaa nyaata barattootaa irratti kan amanan ta'us hanga ammaa nyaanni barattootaaf kenname tokkollee hin jiru jedhanii jiru. Qonnaan bulaan kun itti dabaluunis gaafiiwwan kana mormuun balaa akka qabu himeetiin jira. Yeroo mormineen gara waajjira poolisaa geeffamna jechuun dhimma ollaa isaanii maallaqa gaafatamee kaffaluu diduudhaan guyyoota 7 hidhamanii turan akka fakkeenyaatti kaasuudhaan dubbatanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun magaalaa Shaashamanneetti barsiisaan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kan ta'e Tasfaayee Tolaa yookaan immoo maqaan isaanii kan jijjiirame mindaan ja'a birrii 6,000 irraa maallaqni hir'ifamuun yaaddoo qaban ibsanii jiru. Qaala'insa jireenyaa dabalaa dhufuun durumaayyuu fedhii bu'uura maatii isaanii guutuu akka hin dandeenye dubbatanii jiru. Tasfaayeen ji'aatti birrii 600 hanga 700 deeggarsa milishaadhaaf jedhamee akka irraa kutamu himee jira. Kun jireenya barsiisotaa fi hojjettoota mootummaatti ulfaataa taasisaa jira jedhanii jiru. Yeroo tokko tokko deeggarsa namummaa yookaan immoo milishaadhaaf akka ta'e osoo nu hin beeksisin mindaa keenya irraa kaasanii jirus jedha. Jiraattonni Oromiyaa milishaa naannoo keessattiin gumaacha akka godhan aangaa'ota mootummaatiin dirqamsiifamuu isaanii yeroo himan kun isa jalqabaa miti. Kana duraas OFM'n sirna milishaa fi gaachana sirnaa keessatti qonnaan bultoonni akka leenjii fudhatan humna dirqamsiifamanii jiraachuun gabaasuun isaas ni yaadatama.
Godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Sakkaallotti gaafii mirgaa lafa kennaa seeran alaa nuun saaminaa jennee waan gaafataa turree fi dararaa nurratti raawwataa jiran jechuun jiraattonni OFM'if yaada isaanii qoodanii jiru. Lafa uummanni waggoota 65 oliidhaaf itti fayyadamaa ture qabataa lafa hektaara 22 lafa gara hektaara 50 olii ta'u humnaan uummata irraa fudhachuun sababa uummanni mormeef dararaa adda addaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Dabalataa gabaasa kanaa Xuubaabunee Akkitaanutti dhiyeessiti. Godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Sallakkootti gaafii mirga lafa keenya seeraan ala nuun saaminaa jennee waan gaafanneef dararaan nurratti raawwatamaa jira jedhu jiraattonni OFM'if yaada isaanii qoodan. Lafa uummanni waggoota 65 olitti fayyadamaa ture qabata lafa hektaara 22 lafa gara hektaara 50 ol ta'u humnaan uummata irraa fudhachuun sababa uummanni mormeef dararaa adda addaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni himan. Bulchaa duraanii godinichaa kan turanii fi namoota lama gidduutti ijaaramanii lafa qonnaan bultootaa kan waggaa 65 olitti fayyadamaa turan irratti qabata investimentii jedhuun qabata lafa hektaara 22 lafa hektaara 50 ol ta'u qabatan jedha jiraattonni OFM'if yaada isaa qoode. Gocha kana uummanni osoo mormuu uummata irratti dhukaasa banuun uummata ba'anii galuu dhoorkuun daa'imman mana barumsaa irraa kutanii dhukkubsataan mana yaalaa akka hin deemne dhoorkame uummanni keenya yeroo karaa deeme konkolaataa keessaa buufamuun reebamaa akkasumas mana hidhaa kan gale mana hidhaa keessaa baafamuun reebichaa fi dararaan adda addaa irratti raawwatamaa jira jedhan namoonni yaada kennan. Waqtiin kun waqtii itti uummanni midhaan ala jiru sassaabbatuudha kan jedhan sababa lafti isaanii humnaan akka irraa hin saamamne gaafataniif garee tokko keessa qofa manguddoonni abbootiin amantaa fi dargaggoonni 25 ol hidhamanii 20 ol kan ta'an immoo barbaadamutti jiru jedhan. Humnoonni mootummaa halkan mana uummataa irra deemanii cufaa balbala mana jireenyaa isaanii irratti caccabsaa jiraachuus dubbatan. Humnoonni kun nuti qaama nageenyaa mootummaati ufiin jedhan illee bifa seera qabeessaan xalayaa seera qabeessa qaama ilaallatu irraa fiduun akka hin jirree fi humna qofa akka fayyadaman himu. Abbootii amantaa manguddoota biyyaa fi dargaggoota osoo hin jedhin mana hidhaatti guuraa jiru jedhame. Kanneen uummanni filatee bakka buufachuun gaafii isaanii qaama olaanutti akka iyyatuuf ergatan adamsanii qabuun mana hidhaatti guuraa jiru jechuun jiraattonni OFM'tti himaniiru. Uummanni keenya kan hidhaa jirus kan mana isaa jirus hidhamaadha kan jedhan bobba'anii galuuf dararaan adda addaa isaan irratti raawwatamaa akka jiru himaniiru. Sababni rakkoo kana hundaa immoo lafa uummataa kan waliinii kan gandi tokko guutuun itti fayyadamu nama sadiif kennuuf jennaan mormii uummata irraa isaan mudate hordofaniiti jedhan. Mormii uummanni taasise kanaan uummata irratti rasaasa dhukaasanii nama uummata irratti dhukaase yeroof qabanii to'achuun sana booda gadi dhiisanii uummata mana hidhaatti guuraa jiru jedhan. Qaamoleen mootummaa osoo uummanni bifa seera qabeessaan gaafii mirgaa isaa gaafatu humna fayyadamuun uummata irratti dararaa raawwataa jiraachuu jiraattonni OFM'tti himaniiru. Daldaltoonni meeshaalee alaa galchuudhaaf maallaqa biyya alaa mataa isaaniin bitachuu dhorkuu ifoomee jira. Mootummaan Itoophiyaa daldaltoonni meeshaalee gara biyyaa galchan maallaqa biyya alaa mataa isaaniin bitachuu akka dhaaban labsee jira. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Daldaltoonni meeshaalee alaa galchuudhaaf maallaqa biyya alaa mataa isaaniin bitachuu dhorkuu ifoomsee jira. Mootummaan Itoophiyaa daldaltoonni meeshaalee gara biyyaa galchan maallaqa biyya alaa mataa isaaniin bitachuu akka dhaaban labse. Daldaltoonni maallaqa biyya alaa ofii isaaniitiin meeshaa gosa tokko tokko alaa akka galchan fulbaana 24 kaasee ministeerri faayinaansii eeyyamee ture. Xalayaan ministeera faayinaansii Ahmad Shideetiin sadaasa 7 bara 2024 mallattaa'ee akka mul'isutti daldaltoonni maallaqa biyya alaa mataa isaanii bitachuu akka dhaaban qajeelfama dabarsee jira. Akkasumas immoo daldaltoonni meeshaalee bitachaa jiran daldala eegalan torban 2 keessatti akka xumuran labsee jira. Qajeelfamni daldaltoonni maallaqa biyya alaa qaban fayyadamuudhaan akka bitatan eeyyamu hojiirra oolfamuu yaadachiisuun kun kan taasifame immoo jijjiirama dinagdee guddaa taasifame deeggaruudhaaf rakkoo jijjiirama ce'umsaa kana mudachuu danda'an dhabamsiisuudhaaf ta'uu isaa xalayichi ibsee jira. Akkaataa qajeelfama kanaatiin daldaltoonni meeshaalee akka zayita nyaataa, oomisha soorataa fi meeshaalee dheedhii industirii maallaqaa biyya alaa qabanii akka bitatan eeyyamamee jira. Tarkaanfiin kun rakkoo qaala'insa jireenyaa salphisuu irrattis bu'aa gaarii argamsiisuu xalayichi ifoomsee jira. Kana booda garuu baankileen daldala maallaqa biyya alaa waan dhiyeessaniif daldaltoonni maallaqa ofii isaaniitiin
akka hin bitanne akka dhaaban labsameeti jira. Murteen mootummaa kun kan darbee muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad jijjiirama imaammata gama kanaan akka taasifamu eeruu hordofee Abiyyi yeroo tibbanaa paarlamaadhaaf ibsa kennetti daldaltoonni maallaqaa mataa isaaniitiin meeshaa akka galchan taasisuun kan barbaachiseef maallaqni biyya alaa kanaan dura biyyaa bahee ture gara biyyaa akka deebi'uudhaaf adeemsa meeshaalee alaa gara biyyaa galfamu qabanii akka hin danqamne yaadamee ta'uu isaas dubbatee jira. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad adeemsa daldaltoota maallaqa ofii isaaniitiin akka bitatan eeyyamu kun akka ittiin fufne akeekuudhaan jijjiiramni imaammataa akka barbaachisu addeessee ture. Ministeerri faayinaansii daldaltoonni maallaqa biyya alaa ofii isaaniitiin meeshaalee alaa akka galchan fulbaana bara 2024 kaasee eeyyamee ture. Meeshaaleen ulaagaa kana guutan maal fa'aa akka ta'an eeruudhaan murteen kun jijjiirama dinagdee gaggeeffame guddaa hojiirra oolfame deeggaruudhaaf ta'uu xumura adoolessa 2024 addeessuun ibsee ture. Oduu kennaa ibaatiin mootummaan Ameerikaa lammii Afgaanistaan shira Iraan xaxxeen Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'ee filatamuun dura ajjeesuudhaaf ture irratti himannaa banee jira. Waajirri haqaa biyyattii nama Farahaad Sheekaarii jedhamu irratti yoo himannaa banu Tiraampii ajjeesuudhaaf karoora kennaa ture jedhees jira. Dabalata gabaasa kanaa xubaabunee akka itti aanutti dhiyeessiti. Mootummaan Ameerikaa lammii Afgaanistaan shira Iraan xaxeen Doonaald Tiraamp pirezidaantii ta'ee filatamuun dura ajjeesuuf ture irratti himannaa bane. Waajjirri haqaa biyyattii nama Farhaad Shaakerii jedhamu irratti yoo himannaa banu Tiraamp ajjeesuudhaaf karoora kennaa ture jedhe. Mootummaan Ameerikaa namni Shaakerii jedhamu to'annoo jala kan hin oollee fi yeroo ammaa Iraan keessa jira jedhe. Iraan gama isheen himannicha waan bu'uura hin qabne jetteetti. Mana murtii Manhattanitti himannaa yakka banameen abbootiin alangaa Iraan fulbaana keessa namni kun Tiraampiin gaadee akka ajjeesuuf karoora akka baasu ajajjeetti jedhan. Waajjirri haqaa kun dabalataan namoota biroo lama akka gaazexeessaa Ameerikaa Iraaniin qeequ akka ajjeesan filamanis himateera. Dubbii himaan ministeera haajaa alaa Iraan Ismaa'eel Baagaayii himannaan wal fakkaataa kanaan duras dhiyaatee ture Iraanis balaaleffattee dubbiin dhugaa otoo hin ta'in hafe jedhe. Tiraamp bara kana yaaliin ajjeechaa lama kan irratti aggaamame yoo ta'u adoolessa keessa fuula filannoo Peensilvaaniyaatti gaggeessaa tureen namni qawwee hidhatee itti dhukaasuun gurra isaa miidheera. Fulbaana darbees akkasuma Weest Pambichitti yeroo Tiraamp golfii taphataa ture qawween itti qiyyaafachuun to'annoo jala ooleera. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma ummataarraa oduun har'aaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture an Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee OFM kanneen hafa waliin turtii gaarii.